haati umrii waggaa 26 hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejing Jeneraal Hospitaal keessatti yeroo tokkotti daa'imman 4 nagaan deesse. Erga wal'aansaa fi hordoffii fayyaa barbaachisaa argatanii booda isheenii fi daa'imman 4 fayyaa gaarii ta'anii gara manaatti gaggeeffamaniiru. Akka odeeffannoo biiroo fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hagayya 12 2018 baasetti haati kun torbee darbe hospitaalicha keessatti tajaajila yaalaa fi deeggarsa ogeessota fayyaa argachuun daa'imman 4 deetteerti. Isheenii fi daa'imman ishee guyyoota 8 darbaniif hordoffii fayyaa cimaa keessa turaniiru. Daa'imman 4 yeroo dhalatanitti ulfaatinni isaanii kiloogiraama 1.4 hanga 1.9 gidduutti kan ture yoo ta'u, kanaafis kutaa kunuunsa daa'imman reefuu dhalatanii keessatti haala addaa jalatti meeshaa ho'iinsaa fayyadamuun hordoffii yaalaa fi narsii argataniiru. Kunuunsa yaalaa fi hordoffii cimaa isaan argataniin daa'imman 4nis taatee haati isaanii fayyaa gaarii irra jiraachuu isaanii hospitaalichi mirkaneesseera. Haaluma kanaan turtii hospitaala isaanii xumuruun gara manaatti deebi'aniiru.